ما كم جت أنا في ذاتي نجارنا وأنت كلين جو أنا سين نجارتهم خيسان أنا في دوغ ما تشوف الدانا قروا جالك أبا ما نخنا باتي ميك أنجرتك أنا بهاري جال واي بار راتبت مدعي سني سنكين أكو مبليجني وجين جرا أكو مبلي إني ما نفعنا تسيراري أكو مبليجي ساسراري سخابجيت ما أكو ما نخابجو جرا قروا ما التسنين تنا خاصة جانا لخي سافديتون نكتي أبي مجرسي كده تنقافي نما هنداتي نما هندا إبدي واي خنا رانا مهندون نقافة شجرة نما إبدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمت تعفيه هردفتوتا خيّجا أرانتنا سنين فيتين جرا حافظة مالين نفتجتون كيسنين ورموجا خلي أكو روانتي أنا في تسنيم اللين كلي والجمعة بكم تكا روانة لأنه بكا دلينا جريني بينا ما غسلا أكو مفري خلي دبيتين هدو تكواني من ربا رفيف دبيتي فيديو اللي إسني في مارو هندك كمني أرانتنا كستي إسني في مارو جرا هردصاف خبجمتوتا هي maal maruu deemtaa jechuun keessanii noola mugaa wanni nani maruu deemu waan social media gubbatti deemaa jiru kana ni agartanii ilillii fi tasniim bahar jidduu jechuu ammas fatiyaa dabalatee fatiyaan tun ammallee hafuun deemtu jechuudha. Kanuma fuudhe jetteellee hayyee fuudhe maaliif waa godhe jettee mana sii keessatti deebitee ilmaan siitii wajjin naamusaan wal qabatanii tattaa'u jiran ilillii jalaa ba'uu dadhabde. Sinigalee ilillii jalaa ba'uu dadhabde maaliif arraantana micoon tasniimaan piraankii isiin daleeyde san qabattee lilliin irra dawwaltee jechuu maaliif baar bira dhaabbattee maaliif mana baarii dhuftaa maaliif manuma baaruttuu sin arkin jettee jechuu fiidiyoo martee turte. Fiidiyoo marte san irratti deebitee fatiyaan fiidiyoo wahii martee akkamitti hanumaa yoo fuudha keessaa dubbate yoo fuudha keessaa heeruma itti heerumu baar keessaa qabaatte tasniim niin fuusisaa jettee turte. San irratti jechuudha waan baay'ee waan guddaatu deemu jira. Dhugaadha akkuma beekamu gaayoo tasniim bahar niin jaaladhaa itti heerumuu barbaadaa yookaan jettu taate namni tokkichaan ka tasniimii fi bahar jidduu dhaabbatee baharii fi tasniim adda dhorkuu danda'u tokkummaan hin jiru. Maaliif leennoo tasniim nama ilillii wajjin wal qixxaatu nama ilillii wajjin madaalamoo miti. Tasniim nama sammuu qabu intala islaamaa intala kabajaan guddatte intalli haati afaan keessa qunxuuxaa guddatte jechuudha. Sanumaafuu gaa hordoftaaf kabajamtoota kiyya tasniim keessa jirti mana gamasiisan keessa jirti fatiyaa bira taa'u jirti. Tanuma sana jidduudhaan anilleen fiidiyoo tana akkuma mana kana dhufetti fiidiyoo tana yoo maradhee osaa je'ee asitti kaameeraa kaayedhee isinii maruu jiragaa maali ni beektanii yoo dhuguma saniin tasniim baaritti ni neeruma jette waaniin amata fadhe ubriitii guutuu biyya tana keessa hanqaan jiru kana dalagee ittiin duu jiru anaatu baasee fuusisa ni beektanii anaatu baasee fuusisa. Leennoo maallaqa baharii fi kafatiyaan yoo humbaasu inshaallah yoo rabbiin jee yoo isummaan qoma dhaattee jaaladhee baaritti heerumuun hin barbaada jettu taate anaatu fuusisa. Saniifuu gaa hordoftaaf kabajamtoota kiyya innummaan intaluma san jalaa nu hafee tasniim khalaas naa taate anillee niin fuudhaa fatiyaan eeganaa laalti intalat micootana jedhee kan fuudhuudhaaf keessa dhufute anaatu fuusisa maallaqa kiyyaan waan kiyya baasee inshaallah takkanaati gaa hordoftaaf kabajamtoota kiyya tasniim mana san jirti kaameraa kiyya dhoofeffadhee kan tasniim yaamee wajjin fiidiyoo tana isin dhageessisu taagaa kaameraa kiyya dhoofeffadhee mistira waa hunda keessaa isinii baasanii jaalatti moo hin jaalattu moo qotaadha. Saniifuu isinii gaafadhaa inshaallah wajjin bashannannu ta'a wajjin dhaggeeffannu ta'a maal akka tasniim dubbattu maal akka jettu wajjin ka dhaggeeffannu ta'a hordoftaaf kabajamtoota kiyya nafaara turaan afeerraa kiyya kaameraa kiyya dhoofeffadhee kan walitti deebinu ta'a. Takkanaati gaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya kaameraa kiyya dhoofeffadheetiin jira. Akkuma agartan kana nafaara turaan afeerraa kiyyaan isiniin jaa baay'ee. Tasniima yaameetiin mana san keessa jirti. Qottuun jaa wajji waan wajjaa suufnu jira. Tasniim qottu luusa maatii dake. Hafiza. Maal? Wanta akka qottu asuma jedhee mijeeti. Sagaleen naqabuun ta'erraan tana. Maal taate? Ifa kan naqabu deemansa. Akka bati nagaa. Nagaa wala dalagaan deeman akkatti. Wala bareedu alhamdulillah. Umaan jettu deegaa. Tiyaas bareedu alhamdulillah. Hanfallee dasa. Aywa. Inshallah biyya jiru biyya namaati akka nu godhu ni taate. Amma wal barannee
ربي خير يا كله تسنيم واين سلافة شو مربادي يبيتها إلنا ما كوني قطعي وجي وانتك خدنا قطعتي قطعن أكملنا ما كنا أكنا ما خناتي شكوية تبدو جت تكتي سي جبازا سنفول إنه هو ما بيتو أفتا أتي أمانتنا واندي ما جرو خناس أنا سيفين موني بيتا إنه صوفت يفيف سخي سافد إلني أكتي بارتي واي باردو بدو فكنا من دي واي خيتي خباردو بدو إلني تباسي سيكدي إلني تسنكي صدر كيلان ليبي سنفو أتي مي أمانتنا بحر كنا يعني جاللا سخي سافيتوما جالتيتوما مو لكي قوتهم فمشو إللي سنيفين أرانتنا أني تيرمون كواجي تيد بس ترسمون ميماري دابين. كافين تيتر ما في ذا. أيوة لأنه مالك لبيتها وبليس فيه خنا نمني بكم بريدون فلا تسنيم يوتي بار كنا تناهي متهيتو تككرن جمدو بيتها لأنه سيونا تقول أفنى اللي فوق تجارته بليس فيها جارتي خبجا قبضو تكترام قبضو انت اللي هذه أفهم كيس لويتين جالتا. إنسا أتي ما يوم بارد تيري من جالت. هدو. نجالت. والله هدو تك أكم فتي أنا بتميكم جد. أنا في ذاتي نجالنا وانت كلن جو. أنا سين نجالت شو خيسان أنا هدو قمت شو بدانا. قرو جالك أبا ما نخنا باتي ميك أنجرتك أنا بحرين جالت. واي بار راتو بتمو دقي سني. أكو مبريجني وجين جرا. أكو مبريجني. إني ما نفعنا تسيلاري أكو مبريجي ساسلاري سخابجيت ما أكو ما نخابجو جرا. قرو مال تو تسنين تنخ خاسي جانا دخي سافديتون نتي أبي مجلسي كده. تونغافي نما هنداتي نما هندا إبدي واي خنا رانا مهن تون نجافة تجرا نما يدو. أيوة. أنا نين ديبسا ديبي وانا خيس جرا وانا دقي مرة ديبي ديبسا. أجلس نجافة شو خيتي بركو تكلنا تنكو. بحر جالتي كسر دركما جالسا نمارتي نهر مسيتي نبل باتشتو ينجرتو لغالا في ذاك بريتياتي سلالا واي تو ستيني ماس. ni beetaatis baar fatiyaa jalqabaa qaba ilmaa wajjin qaba ililli neegeerte garuu baat maafalee ililli baay'ee nama hedduu garaa gubdeesi ifiifillee fatiyaaleen hedduu garaa gubatte jaalatteeti itti heerumte tun jaalaluma silaan jaalanne isiin fuudhu guyyaa keessaa ka'ee piraankii takka dalaguudha ililli lafaa kaatee na qabatte sanirra dhaabbadheeti haan duraanuu garaa na gubachuun jira yoo qabbaneessee ho'isii bambaara jaaladhe dhalaan tun jaarsa fi dhalaa takkaan kan ni beektaa. Dhalaa biraatiin hin feetu. Yoo an akkana jee isiis akkuma har'a waa'ee nan dalagaa garaa na murte kana garaa ni gubataa jeetiin lafaatti ka'ee amma garuu san qofa osoo hin ta'in osoo qotaadhaafis hin ta'in na keessaa dhufte. Dhugumaanuu si keessa dhufte jechuudha. Dhugumaanuu na keessa dhufte amma baadatti yeroo. Alhamdulillah rabbil alamin. Leenno hanqaati dhuftu kanaan afuuraan ta'e dhiiru maal tasniim dubbatti maaliin tasniim afaanii baasaa na maal jettiin jeetiin ani ilaan karraa kana jechuudha. Obsee obsaan taa'u jira garuu ta'e iddoo takka galatoo. Wallahi ati maaliif ni beektaa intala sabrii qabdu intala imaanaan guututte intala haatii fi adabaan dhoyitee jechuudha guddifte. Leenno namni obboleeyyan ifiitiin intala akkasii hin feene jiru. Hatta haadha abbaan gurbaa dhaleehu intaluma gaariidha warra gaariirraa fuusisuu jaalata. Akkasumatti anillee tasniim yoo fuudhee hedduu takka gammada. Ani dheerno fatiyaanis ol baatee ani yoo tasniim niin jaaladha yoo tasniim baar niin jaaladha jettee niin fuusisaa qomaan dhaadhaaf jetteen turre. Wallahi ani duraanuu waan na keessa jiru si galee duraanuu waan na keessa jiru fatiyaan akkam jettiin eegu jira malee ani waan biraa takkaa miti. Leenno jireenya obboleessa keetii kana bareedaa feeta tana seenuun faayidaa takka hin qabu. Amma san baal heerumuudhaaf namni na jibbu ililli yoo ta'e malee namoonni tokko hin jiru wallahi tokko hin jiru. Tokko na jibbu jechuudha. Itti heerumuudhaaf namni hundi ni gammada malee naggaddanatti hin fakkaattu. Ati yaallee na jaalatte atillee na jaalachuu kan galatoomii garuu jaalala ammaas obboleessa keetii irraa hin eeggitu jira. Yoo innis akkuma isin na jaalatte kanatti na jaalate. Saatii ta'urraati jaa'imbar hin dhageenyeeti. Saa jaalala murteessa akka ililli jaalate sanitti anas haa jaalatu. Inshallah dirqamaan si jaalateeti. Jaalatti dirqamaan taatu ni beekaa fi zaayii. Osoo dirqamaan hin taane ni beektaa. Jaalatee miti dhalaa akka ta'e tan argachuufuu isumaa umurii isa feesisa si galee. Leenno maaliif dhalaa iftiraama qabdu argachuudhaaf namni tokkollee dhalaa iftiraama qabdu argachuuf ni hawwa. Saa dhugaadhaan naaf innillee walitti hin madaalamnu. Dhiiraa ijoolleedha garuu jaalatti guddaa fi xiqqaan qabdu nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi wasallam. Aisha umri meeqaan fuudhe? Isii umrii amata sagal afurtamiiti inni 25 fuudhe. Sun guddaa fi xiqqaan qabdu anis baaritti ni deemu. Inshallah.
guddaa nama akkasii guddaa sanii si miti ba'a. Ayyuu dhugaadha. Namni tokko guddateef ilmoo ilmaan horuu miti. Guddatee dhugaadha ilmaan tasiin qixaa qaban intala duraa. Intala siin dhaabbattu qaban intala duraa qaba baay'ee. Garuu sanumaa hoo ati har'aan tala lakki duraan intala saniin garaa bubuukee garuu ammoo jaalattisaa dhugmaanuma keessa dhuftee jettee har'aan tana duraa dubbachuun kee hedduu akka na gammachiisa. Jaalalti jalqaba yoo baar na jaalate namni hundi na jaalatu akkasii waliin bareeddi. Baaris kana jaalatu rabbi haa godhu tanfaa du'aa itti naa godhu si jaa. Salaatee moo leedii ka'ee dhaabbadee si godhu du'aa. Tamam dhaabbadhu naa godhu yaani illee jaaladde rabbi na haa qoodu. Gaafatiyaanis na jaalatti alhamdulillah nama hedduun na jaalate. Fatiyaanis garaanni qabbanaa ililliidhaas tahayyamtu rabbi haa taasisu. Inni garuu gaafadde ilillii na hayyamtu jaa. Yookaan ilillii fi fatiyaa walitti araarsi ana boodarraan harkachuu hin dandeessaa yaadachuu isaa keessa jira. An fatiyaa fi ilillii walitti fiduu illee hin danda'u. Yoo fatiyaan jaalattee ililliidhaan walitti dhufte haala wassaalan. Ati fatiyaa keessaan dhufee na keessaan dhufte. Feetu duraanuu ati argaa siidha. Deemtee akkamii ilillii fatiyaa walitti fiduu dandeessa. Akkas zeeni garuu ani wanni fatiyaa taatu naaf taati. Isa. Yoo fatiyaan ilillii jaalatte ilillii ni jaaladda. Rakkoon qabu. Ani sii boodaanii ni jaaladda. Inni yoo si fuudhee siin fuudha masaanuu sadi taatanii yoo wal jaalattan siin fuudhaa jee. Garuu si fatiyaa wal jaalattanii si kophaa darbinaan hin taatu jee beete. Takkitti tanaan rakkoon jira ni hayyama inshaallah. Inshaallah ni hayyama rabbi jee. Rabbi alaafis. Takkanaatis hin jaafisa yaanni kan. Tolee galatoo Deebisee. Deebistee galatoo. Kalaas ni deema fatiyaa wajjin haasa'u jira. Yalla hayyee galatoomii. Takkanaa itti gaafa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa kunoo waa takka jaalaluma dhugaasan maal jaan afaan faranjiitti I love you my love you maal jaani saniifuu jaalaluma dhugaasaniitu har'aan tana keessa jira. Jaalala dhugaa keesseen baadii qabdu ni beeksisa jechuu ijji jaalalaa ni beeksifti jechuu bakkuma fedhettu namni nama jaalate ijarraa beeksisa saniifuu gaatas ni mifi bahar rabbi waliif haa qoodu na wajjin tu'aa godhaadha ganamaa galgala dhaabbadhaadha kan tu'aa hedduutu kan godhu jira intala illee baanansa rabbi bahar jalaanarraa hambisu jaadu ayinaa godhaatotaa fi kabajamtoota kiyya obboleessa kiyya.